Sena. Arras berat nama jalanan. Mila video tu. Interview gonarra gafa sena Wantina sigode ansamu kokesata manu yeromara di kamana gadi Wantina sigode ansamu kokesata manu yeromara di kamana Singer garbaye koba kaminta balle santia angadera bonto lemona tindebio takiti tokotu Sena balle santia angadera bonto lemona tindebio takiti tokotu Dafa sena Dafa nama hedduun barbaada interview godhanarra Habib sibana Okay ashama harka fuule ijoollee Oromoo kabajamtootaa fi jaalatamtoota ana maakii Oroodhaa baganaan jiraattanii amata kuma kanaaf jiraadhaadhaan isin jechuu barbaada Arras biratti M nama ja'amu jechuun maqaan isii M miti gizee hunda M jechuudhaan beekamti social media kanarratti namni hundinuu waa'ee isii namni quba namni isii hin beekne ni jira jee yaadu arra gaaffii gaafachuudhaaf hin fidee garaana nyaateetiin
bikka dalagaatiin ture isii gaggaafachuudhaaf mana isitti argameetiin jira manni isii akka jirutti m ta'ee jira guututti m as birattis illee kunoo as bira m qabdi huccoonis m as bira kunoo girgiddaa kunis m wanni hundinuu m ta'ee jira jechuudha maaliif akkana m maal jetti m eenyu namni hundinuu gaafii gaafadhu jettaniini kunoo akka jettaniitti isinii fideetiin jira isinis na hayyamtee jirti gaafii gaafachuuf sanifu kun nama jiru moo nama du'eef akkatti yiti moo nama jiruu fi maal taateeti obboleetti teenya qaaliidha jaalaltii tantee hedduu nama ajaa'ibsiisti anqa wallee baastu takkatti waa hedduu taatee jirti sanifu gaafii gaafadhaanii jechuu gaafiin gaafadhaanii okay wal baradhuun sinjaa Aye, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Facebook maakirratti kan argamtanii hundi keessan nagaan najiraadha baga nagaa taatanii yaa ilmaan Oromoo gaa akka beektanitti na beektanii ani emmidha em suuraa na baasii jennaan akkatti suuraa isiniif baasee keekallee dalageen ture garuu bakka keekni ni bada gizee taa'u freezerii kaa'een ture kaleessan baasee darbe na akkasin sanin jedha har'a maakiin waa'ee maal taatee obboleettiiti yaa maaliin si gargaara maali rakkoon kee walitti fiduun hin danda'a maalime ati obboleettiiti yaa biyya ormaatti akkasee gizee godhattu namuma si qeessit si fahamuu dhabame naan jette kanaaf jennaan maakiin har'a nagaafachuu fi ani immoo qophaa'ee fi jira waan isin nagaafattu hunda kuno asirratti hordofaa seenaa ilaala ni himaa fi dhugaadha moo sobamoo maali jaalalti akkanaa hin jirtu ni kijibdi dhugaadha kan boohu jira kan arrabsu jira kanaaf jennaan dhugaasaa hadha bartanii namni lafa ka'ee akkana suuraa namaa laxafatee hin maraatu namni jaallatee isinumaa maraataa jedhama rakkoon qabu inni jaallatanii maraachuun waan jirudha of balleessuun ni jira waa hunda jira kanaaf jennaan maakiina dubbattu amma okay ashama ummati kiyya qaali maal seetanii yeroo durarratti an dalagaan ture baatii hedduun dalagaa ture sanifuu isii bira dhufee Facebook maaligaa TikTok irratti argeeni TikTok irratti dubbiseeni maal taateeti jeetiin gaafadhe namni hundinuu rakkoo isii kana namni beekeef hin jiru maal taateeti isirraa dhageenya yeroo jira kan hin gaafachuu barbaadu m gizeetu beena m eta m kun enyu nuuf ibsi yaw m jechuun anaaf akka beektanitti akkam faarsaa jirutti jaalalleeti yaa naman jaalladhuudha yaani amata hedduu wajjin turre ilmi namaa ni jijjiirama rabbii tokkicha qofatiin jijjiiramini namni dhugaadhaan jaallate hin jijjiiramu namni sobaan jaallate immoo ni jijjiirama jechaadha jaalaltii dhugaa hallayyaa nama seesisti naan em jechuun maqaan isaa Mu'aaz jedhama hedduun jaalladha hedduun fedha waan inni naaf ta'e atuun ta'ee fi jiraadhe har'a maqaa isaa hin dhawu jechaadha hedduu garaa na gubaa adda bahuutti jechuudha kanaaf jennaan em jechuun jaalalleetiyyaa haadhatiyyaa abbaatiyyaa biyya ormaatti saahibatiyaa waa hunda kan na fahamudha hadda baatii torbamoo baatii 8 isa biraa bahee amma isaa ta'uu nagarre funduraa fi si nagaru hedheetiyyaa dagaru kan rabbii caala rabbii waan naaf iyyuu hin beeku እና sababa nama baay'ee na jibbee nama baay'ee na dheessee dalagaa fi iseetiin manatti galee hedduu gatiin jaalladhuuf jennaan akkasii jechaadha. Okay. Kuno isiniif himtee jirti hedduun jaaladha hedduun fedhaanii jechuu jirti sanifuu pirankii miti kan uummata Oromoo godhu jiru waan jaaladhuufi jettee dhugaadha namni tokko dhageeffata uummata kiyya qaaliidha michoo sana TikTok si jala yoo kan deemtanii ilaaltan taate wanni hundinu m dha anqa fuula isirratti kuula m godhatee kuula asirratti m godhatee zubaala won feestaala hunda uffattee ture isa feestaala hunda uffattee
barakiinaa hundanii dhugeettee ture jechuudha. Ani akka nama tokkotti intala dhalaa takka intala dubaraa takka sadarkaa kanarratti yommuu argu garaa na balleessite namni itti qoosaa ni arrabsitanii sanifu namni obboleeyyan qabdan obboleetii qabdanii sanifu nama dhalaa takka maal taate jechuudha fi ani keessatti gaafadhee waan inni si gargaaruu jiraate gargaaruu hin danda'ani garuu kan inni as biratti fideen dhugaa isii akka beeytaniif akka uummanni Oromoo hin arrabsineeni jechuudha. Akkasitti namni hundina arrabsaa sababa isaa namni hundina jibbee jira namni tokko nam fedhu no anna sababa isii namni hundina jibbee jira namni hundina nam fedhu jetteemi Oromoon nama hin jibbitu nama abbaa fedhe ta'u cabaa keenya ta'us baalagee keenya ta'us maddi dhaabbannee jajjabeessu maal akka ta'u yookiin kan inni hin jaalanne yoo kan ta'u ta'e akka isiin dhiistu takiin yoo kan walitti fiduu danda'e walitti araarsuu danda'e taate waanin godhu qabu guututti isii gargaaruudhaaf qophiidha jechuudha. Sanifu namni yommuu gisee waan hunda ni beeytanii waa'ee poolitikaa qofan haasawaa ta'ee garuu arra micoon sun garaa waan na nyaattee fi as bira fideenii waan hin danda'u guutuu gama kiyyaan gunnin godha jeetii yaada. Okay, duuba kan jiru emmaan akkatti isa jaalattee kunoo laalamee kuno as biratti kuni maqaa kan keetii mee ol qabsaniilee. Okay, as biratti illee emmin harkaa bakka waa hedduu laala as biratti illee bakka waa hedduu jira uummata kiyya mee isiniin garsiisaa. Kunoo laalaadha. Girgiddaa kana gubbatti illee emmi jira as bira emmi jira sanifu maaltu akkanatti girgiddaa kana gubbarratti illee waa hedduu laxaaxaftee jirta footoo isaa jechuun as biratti afuuffaanatti argama waa hedduu natti mul'atu jira maal kabajjeeti maali kan kabajjee qopheessitee moo maal qopheessiteen jechuu barbaada Fatiyaadha maqaan keetillee isaa Ayman Fatiyaan jedhama maal qopheessitee bakka emmi wajjin waan gaariin dabarsee waan hedduun dabarsee emmi jechuun anaaf qaaliidha hamma dhumaatti jechaadha kan rabbiin hin beeku hanga dhumaatti anaaf qaaliidha anaaf waan hedduu na ta'ee jira waan ilmoon kan haati godeessee obboleettiin tiyya hamma isaan taane ani isa zallamuudhaaf miidiyaarra dhufne inni fedhu suuraa isaallee maxxansuun fedhu akkas godhachuullee fedhu garuu bas jaalala emma jechuun anaaf qaaliidha sinin jedheera yeroon beela'ee yeroon rakkadhee biyya kanatti booyinoo yeroon waan fedhe akka boolchiniiti kan as bira fideen booyinoo bakka hin danda'u waa'ee isaa gisee naasawniin bu'aa inna akkasitti waan hundinaa ta'ee jira waan ilmi namaa naan taane jechaadha garuu bakka kanan jibbuu dhiisee gisee jiraannu keessatti waan hammeenya natti dalagee hin beeku namni hammeenya namaa yaadee irraanfatasa inni hammeenya hin qabu nama fedhaa nama jaallata yoon rakkadhe yoon beela'e fuula kiyya irratti beeka yoon dhukkubsadhe fuula kiyya irratti beeka ummaan tiyya akkasaa hin beektu inna saahiba kootii yoon rakkadhe kiisha isa keessaan fuudha haati koo isan dhalle garuu inni hedduu nama gaariidha taruu kan adda nu baasee waan tokkodha ani baalagee ta'eetii miti kan adda baane amala dhabeetii miti inna kanaaf jennaan isiin siniif ayimtu. Okay, as biratti hin booyini as biratti maal qopheessiteetii kan hundi afuuffaa gootee waa hedduu gootee jirtu as biratti maal qopheessiteetii isaan bakka kana qopheessuu barbaade bakka yaani erga adda baanee baatii 7 akkana baatii 8tiif deemaa jirra bakka useetuman dhufee balloonaa kaa'ee suuraa isaa hojjechiisee kubbaayyaadhaan illee tishartiidhaan akka agartanu hojjechiisadhee keekallee dalagee viidiyoo kiyya agartanii ta'a TikTok irratti gadhiiseera YouTube kiyya irratti illee gadhiiseen jira akkasitti dalageetiin bakka of surprising godhe akka inni qaamaan na bira jirutti of surprise godheetiin of gammachiisee jechaadha gaafa sanatti akka nama maraataa akkas godhaanaan jedhani garuu ani maraanne hin jaalladhe malee jaalalti qaanyii miti Oromoo biratti akkan beekutti safuu miti safuun hatuudha safuun baalagaa'uudha waan baalagee dubbachuudha isaa
garuu jaalalti safuu miti oromoon wal jaallatti wal kabajji akkam beekutti እና ከናፍ ጀናን ኦፊም ሰርፕራይዝ ጎዴቲን ሱራ ሳቲንስ ኬካኒስ ኩባያ አኒስ ፈዴ አንሌን ጀኤቲን ሰርፕራይዝ ጎዴ ኤርገ ጋፈ ሰናቲ መና በሁን ነጅብሲሴ በቃ ዋኒኒ ከኤ መስኮቲ በነቴ በሁን ተፈካታ ሱራን ሳጅቻዳ ጊዜን አገሩ hedduun jaalladha namoonni isa beekanu namoonni ana beekanulle hedduun na bilbilani maaliif akkas goota maaliif mucaatti akkas dalagda marreenan jennaan la an gatiin jaalladhu fira iki jibda jaalala miti kuni illihidha nan jedhani jennaanin hayyee anatu akka jaallatee beeka rabbiin keessa koo ilaalaa jira rabbiin na agarraan kan nama faayidaan qabu jedheetiin irraa osee jechaadha namoonni hedduun na arrabsitanii namoonni hedduun wallahi saahiba hedduun abe isarraa isa እና ani kijiba miti wallahi har'a amma dhufee abbatee gammachuun natti dhagaamuun beeku waan garuu inni isin dhufu karanam bawne malik setani ilmi nama wajjete walitti deebi'asa akkam beekutti oromoo yeroo walitti nama araarsu maanguddoon keenya gaa abbootiin yeroo nama araarsanii namni walajjeese nama walitti araarsan garuu ani waanin ummaa isaa ajjeesetti fakkaata gizee akkanni na jibbu jechaadha wallahi badin kiyaga badin qabu ilma namaati badin qaba jedheeti yaada garuu mo dila kana akkana jibbuudhaaf badii hedduun dalagne jechaadha okay garuu enyu maqaan isaa kan dhugaa mu'az yookiin waan jechaa jirtu asbiratti dhagaa jirta yoo jiraates takiin laayifii kii kana sheeriinis akka ta'u yoo walitti qabanis akkuma taateettu ni gartaa jechuudha saniifuu intala dhalaa takkaatti miidhuun barbaachisaa miti dhugaa jirtu yoo simteef yookiin dhugaa jirtu afaan keetira namni tokko namni akkam seetan akkam beekutti waa'ee jaalalas dilas maaran beeku garuu ta'e namni tokko yommuu jaalatan yoo abbaan tokko jaalaleen isii asbiratti dhufe sin barbaadu aan sin fedhu jee kan afaan isaatiin himuuf dhufee siimee jira inni barbaadu afaan hin baaseemo naman jedhe malee inni hin jenne mi inni siin hin jenne okay saniifuu silaa inni amma kiyam silaa inni dhufee sin barbaadu na dhiisii yoo sin jee akkam ni dhiistamoo akkam bakka rabbiin na keessaa baasa obsee rabbiin na keessaa garuu akkana godhattu mi okay dhageeffadhu mu'aazii fi asbiratti takiin kootuuti sin barbaadu si bakka waan yoo kan jaalatu ta'e ni jaalataan akka yaadutti waan jaalatu fi akkana namni hedduun nama sodaata sirriitti nama sodaata amma saayibban isaa gizee gaafatanii wallahi quraana fida'an kakadheetiin himaa ani isi jaalalti irraa nan qabne jedha namoonni sun immoo maal godhan eenyu na amanan ana amanan immoo isa amanan malee saayiba gaggaarii qaba saayiba kabajamaa qaba garuu inni ni qaanfata maalitti beekama seete mucaan nama araarsuutti beekama sheekaatti beekama malee akka ni jaalallee qabutti hin beekamu bakka ni qaanfata jaalalatti hedduu qaanfata jechaadha okay abshir ani garuu akka mataa kiyyatti isaa hojii mu'aazii hojii akkan godhe fedhe seenee akkan teeteeti isaniin harkadha ni jira misila ni jira okay akkamii fuudhee moo maal laan fuudhe okay saniifuu ani mu'aaz karan seenatu isa dubbisuun barbaada si dubbisuun barbaada mu'aaz maaliif akkana gootu yoo boru duute boon kan kee waan hafa hin qabne saniifuu anqa jirtu yookiin dhugaa kootu itti himi an sin barbaadu silkiin isaa dawalantu please warri messengeraan irra jawaltan please narratiin bilbilinaadha ammaaf saniifuu dhugaa jirtu kootu itti himi isinis gara akka murattuuf jechuu saniifuu namni hedduun social media kanarratti YouTube irratti waan hundarratti waa'ee isii kana haasawaa jirani arabsu jirani isii qeequ jirani kun yoo kan si gammachiisu taate maaliif si gammachiisa intala dhalaa takka obbaleetii hin qabdu moo akkamii
obboleettii namni hin qabne hin jiru yoo obboleettii hin qabnes haadharraa baateen siin jechuu barbaada saniifuu garaa nama nyaatti dhugaan jaalattee dhugaan jaalattee wallaahi dhugaan jaalattee an jaalala akkana harkee hin beeku yemmuun na hayyamtee mana isii dalagarraa dhufee mana isii yemmuun dhufu manni isii guututti M qofatee jira guututti jechuun huccuunis M haasoynis M wanni isii haasoytu hundi M ta'ee jira jechuun saniifuu namni tokko namni haadha ni qabda namni dhalaa garaa keessaa baatee jirta nama tokko garaa jechuun dhalaatu si dhalee saniifuu namni haadha qabu dubartii hin miidhu dubartii kabajamuu qabdi bika hundattuu dubartii kabajamuu qabdi yoo kan jaalanne ta'ellee mooraalii isii eeguu qabdaanii jechuun mooraalii isii eeguu qabdan akkamitti akka eeduun aanaa si hima jechuun akkan godhee si harkachuun barbaada si dubbisuun barbaada saniifuu micoon tun hedduu garaa nama balleessiti jechuudha ammas wallee isaa waastee jirti na fakkaate wallee dhengadda mee wallee kana ja'iif amma nutti hin boo'ina wallee isiniif haa jettu wallee isaaf jettee isaaf baaste tokko jiraan dhageetiin jira wallee saniifuu wallee san mee nuuf ja'iin siin jaafati haa qashti qoqqool kaasti akka dhagaanitti ja'iif. saniifuu warri isii arabsan ammallee as jalaan warri arabsanii wallaahi ummata kiyya arabni haafu maalifi wanni sirra geekun sirra ga'uu danda'a takiin obboleettee irra ga'uu danda'a wanni hundinuu namni nama arabsee takiin namatti tun akkamitti akkana godhatti bootuun dhalaadha maal hin ja'ina maalifi jaalalti akka nama goone qabdu namni jaalate tokko sodaa hin beeku waa takka wanni takka isatti mul'attu jiru wanni takkaani baka wanni takka itti mul'attu jaalatu malee waan takka hin beeku jechuu gorsa yoo naamman gorsa akkanan ta'ini online irra baatee hin jaaladha maaliif jetta yoo hin jeen natti aaruu dandeessi maaliif waan jaalattuuf jecha jechuu waan jaalattuuf maaliif maakiin akkanaan jetti amma hin galu booda galaaf jechuu saniifuu arraba irraa dhaaba dhugaan jaalattee jaalaltii qaanii hin qabdu bakka namni hundi wal jaalataa garuu jaalaltiisi kan ajaa'ibaati fiilima itti dalainaa jechuun fiilima taarika jechuun seena qabanii ijoolleen tuni seenaa isaanii hedduu jira seenaa san kara fiilmiitiin isiniif dalaidi fiilmiinis isiniif dalagamaa fiilmii afaan oromoo kan jaalala seenaa dhugaallee fatiyaaf isiniif dalaidi jechuudha. Emmi hojii walitti araarsa yoo rabbi jee fidunin fidajeetiin abdii qaba akkan isii harkadhe kanatti jechuudha. Mee amma wallee isaaf baaste san nufaa hollista akkam jettan uummata baay'ee qaarii haayee galatoom. Haayee wallis. Jaalalti jaalalumaa eenyutu jaalalaan halagaa godhe eenyutu jaalalaan halagaa godhe jibbaatu halagaadha muwazeeko na dhageessa laata jaalalti jaalalumaa eenyutu jaalalaan halagaa godhe eenyutu jaalalaan halagaa godhe eenyutu orma godhe eenyutu orma godhe eenyutu halagaa godhe jibbaan halagaadha jibbaadhaan eenyuuf fira godhe jedheera aceen sirbee bar anaa miti kan sirbe aceen anaaf sirbee du'e bakka yoomiyyuu garaa kiyya keessaan bahu akkasii jechaadha. Kunuuti kabrallee jettee jirtaaf meegaa sirbiif jechuun akka sitti dhaga'amneef as bira si fidee saniifuu sirba lammaffaallee nuuf jedhi. Fira kootiin gargar bahe fira faana gargar bahe an siif jechuun saahiba dhabe siif jechuun fira dhabe nannafa dhufu siif jechaan saahiba dhabe siif jechuun jibbame siif jechuun quuqame muwazeetoo
siif jechaan fira dhabee siif jechaan saahiba dhabee siif jechaan namni baalagee naan jedhee siif jechaaf namni na xireeffate siif jechaan namni na quuqee maazee biyyaa eessa jirtaa habibii anoo sin jaalladhaa. Wallahi hedduu takka garaa nama balleessi. Warri na birbirtan kun maali qoy? Naraatiin birbirina yaaba booda birbirtanii. Booda birbirta please. Keessaa na baasuu deeman bara. Beekaati bara isin bahin. Bongo. Qoy meequ takka. Maal gochuuf? Haye. Okay. Akkasitti kunuuti emu jaalatti jechuudha. Ammas gaaffii kiyya hin dhumne. Abshir, okay? Ani gaman danda'uudhaan isa harkachuudhaaf ni yaala. Saniifuu namni maal jechuu jira? Ni jiraamu, ni du'ee jechuu jira. Saniifuu ni jiraamu hin jiru. Wallahi emma akka ati jettu kana salphaatti na argattu. Emma maali mul'atu? Emma jechuun Muaz jechuun hin beektanii ani hedduun amala isaa beekaa. Amma namoonni hedduun naaf gaafatanii turani duraan jechaadha. Namoota hedduu akka isaan na jibbaniif isin kijibduudha isin faradduudha. Maarree garuu amma isaan narti deebi'aa dhufaa jirani. Maaliif dhugaa laalaan jiran akkanaan dhugaadhaan jaalladha. Isin ni kijibdii dhugaadhaan nan jaallanne maqaa kiyya balleessuu fi isin akkasii maarreedhaan gisee jedhu. Ummanni na jibbee ture amma garuu namni hedduun dhiifama na gaafataa jira. Gisee tokko saayifitti kiyya tokko bira dhaqee Fatiyaan faradduudha Fatiyaan kijibduudha ni amantaana sirriitti amana nama jaalalaati. Namni isin amanii rabbitti arkaa jira. Ati maali jenna ani hin jaallanne kijibaan akkasumaraatti amma maatii naqee gaafatte maatii sirriitti amansiisa. Arraba kana ni qaba. Nala amansiisu ani gaafadha. Arraba kana wallahi la Quraana kakatee jechaadha ni amansiisan. Yani nama salphaa miti yani nama tulfaata isa amansiisu jechuudha. In beeku yaadi akkasitti namatti hin jabaattu. Garuu inni wallahi anna dhibaa jira sammuu namaa hin qabne dhalaa nama gaarii turedha. Akkatti nama jibbuun immoo isin nama ajjeessanii illee walitti deebitan isaa yoon arrabsellee jechuu kiyya. Namni nama ajjeesee walitti deebi'a. Kan isaa garuu wallahi la'aziin namni inni amanee garuu ani obboleettii kiyya namni ko dhiirtii tokko gisee nama jibbitu dhalaan akka gowwaa taate ni beekamti. Yeroo irraa fagaatu yaa obboleettii tiyyaa waan hedduu dabarsinee jirra. Aniif ati obboleeyyanii aniif ati wajjin nyaannee dhugnee jirra. Mana tokkotti gallee jirra. Aniif ati waliin taanu. Kanaaf jennaan ati marachuu keerra nagaadhaan si gaggeessa yaa obboleettii tiyyaa ati qaaliidhaan biratti ani haadhan qaba obboleettiin qaba nagaadhaan taa'i jedhee mana biraan akreeffatee bakka nagaa na kaa'uu qaba ture. Garuu akka zibaalaa ni beektani wallahi footoo isaa siniif hin gadhiisa. Meeshaa kiyya akka zibaalaatti sassaabee suuraa kaasee bakka dalagaatti naa ergee akkasitti na gaggeessa. Garuu an akkasitti waraanee Muazii akkasitti waraanee jechaadha. Dhiiga isaa coccobsaa waan na jibbuun seene. Wallahi isa rabbiin na argu. Anaaf namni naa jaallatu jedhee namni naaf agaddu jedhee hin kakadhu. Maaliif seetan? Mas rabbiin tokkichi naa barraan kan nama anaaf faayidaa hin qabu. Kanaaf akkasii jechaadha. Okay, hedduu jaalatti kun isinii hojjetti piraantii miti an dhugaan jaalatti dhugaan jaalatti anillee arkeetiin jira mana isii dhufe wanni hundinuu dhugaadha.
sanifu an ummata kiyya qaalii warra isin kabaju warra na jaalattan sanif warri na jaalattan akka isin arrabseenin beeka jajjabaadhu jech akka itaniin beeka namni hundinuu namni nama jaalat namni hundinuu hundi keessanu jaalattani beeytan dhabdanis ni beeytani maraatanis ni beeytan garuu maraatu keessaniif jaala keessa ifuma keessa qabdan online irratti hin baastan malee garuu isin akkuma isin jaalattan sanitti isinis jaalattee nama walaadda hin jaalan namni akka jaalatu jaalate garuu isin saayboon gizee hunda namni waa'ee dhiira tokko gizee namni tokko jaaladhe nam jechuun rabbiitu beekaa waan isaan lameen jidduu jiru sanifu maalifi namni tokko inninis haalaan jaalateeti waan jaalakanneefi kan isinis akkana taateefi rabbiitu beekaa waan isaan jidduu jiru sanifu namni tokko isii arrabsuu dhaabaadhaan isin jechuu barbaada social media kana gubbaratti YouTuber rat isir warra isin dalagattan dhaabaadhaan isin jechuu barbaade warroota sammuu hin qabne jechuu warroota obboleeyyan hin qabne warroota haadha hin qabne hin arrabsina micoontu wallahi wabillahi agarraa jirtanii boochi bakka namni maana jibbaan saayboonni na jibbu inni na jibbee saayboonni qiis na jibbee warri miidiyaa social gubbaatilleen keessaan dhufanii maal taate namni jaaniin na gaafate hin jiru naan jette anuma qofa suma qofa dhufee na gaafatee naan jette sanifu kun ta'uu hin qabu keessaan sentani maal taateeti maaluma taateettanii gaafachuu anas biratti gizee hundaa'uu ni beeytani waa'ee politikaa malee waa'ee nama tokko raawwanni hin jiru garuu garaa na balleessinaan namni na arrabsu jira namni nan fedhu namni na qeeqanan oromoon nama hin jibbitu oromoon dhugaa feetu cabxa feetu caccabta feetu baalagee taata ni hidhanna maraataa keenya saa maraataa keenya ni hidhanna baalagee keenya ni gorsanna dhukkubsataa keenyas akkasumatti sanifuu ina arrabsina hin qeeqinaani yaa ummata kiyya hin arrabsina yoo dhugumaan jaalatteen isin waan isin mukana hin arrabsina please hin arrabsinaadha sanifuu kunoo kabajaanis gaafatu jira hin arrabsinaadha waan dubbachuu jiraate dubbadhu wallee maani si bana hawwi si bana Anna an wanan videon kun isa qaqqaba jedheeti yaada yaa mu'azee akka ati miidiyaa irra si baasu hin feetu rabbiif jecha garuu suuraa kee maxxansuun tiyya si yaadeetanii waan tokko isiniif himu seenaa tokko an jechuudha wallahi dalagaa bakka dalagaa taa'ee yeroo yaadu dalagaadhaa eeyyamsiisee dhufeetiin ulaasaa bukkeeta saayibban koo ni beekan saayiba isaa takka jira na bilbilee dalagaadhaa galaa jira naan jedha rabbiin isaaf kennu saayibni isaa sun hedduutti dhiyaata dalagaadhaa galaa jira fatiyyee eessa jirta ilaaluu feetaa naan jedha inna yeroo inni dalagaa deemu sa'a sabaa subii deemeetiin meedaan abdoo abbadhee ilaala indagana ammoo ulaasaa irra taa'eetiin isa ilaalaa jechaadha maaliif ni yaada hedduu yaada kanaaf jennaan amsin isaa dhaamu barbaadu video kana sirriitti agarra hay maana video kana agaru seetanii ani suuraa maqaa isaallee dhawuu beekama nama jaalatu kanaaf jennaan ani kana isin barbaadu jechuu isallee na jala abaaru keessanii barbaadu nama gaariidha hedduu nama gaariidha isallee arrabsuu keessanii barbaadu na jala hin arrabsinaadha jechuu jirti ammas ana qofa osoo hin ta'in naman jaaladhes na jala hin arrabsinaadha jechuu jirti hin arrabsinaadha waan isaan lameen jirtu jiru rabbiitu beekaa maaliif akkana kun baalagee kun maaliif hin jeena anilleen hin jehu maaliif akkana akka godhu rabbiitu beeka waan isaan lameen jirtu garuu ka isiin barbaaddu kanas bira dhuftee dhugaanin jaaladhee nun ameenu arrabsamuu hin qabnuudha bakka nun arrabsinaadha yaa ummata oromoodha sagalee kiyya dhagaan nan arrabsinaadha jechuu jirtu ummanni oromoo dhugaan namni oromummaa qabu dhageeffadha waan takka siima namni oromoo ta'e oromummaa beeku namni oromummaan akka ta'e oromoo jechuun nama jaalala beeku nama jaalatu nama kabaju yoo miidhamteellee nama simaddii dhaabbatu ungaan oromoodhaatii miti alagaa madduu dhaabbataa ture kaarra nu gatan jechuu kaarra biyya teenya irratti akkana nu godhu turan duraan wajji turre siigalee isa inkaan oromoo teenyaa mitiiti jechuudha sirkiiteetu mitiyaa bilbilamu jira saniifuu oromoon dhugaa nama narrabsitu baalagee ni hidhanna maraataa keenya ni hidhanna
dhukkubsataa keenyas akkasumatti mana yaalaa geeffanna caccabaa keenyas akkasumatti diriirsina waan ta'eef namni Oromoodhaan sin arrabsu nama sammuu hin qabne nama maalummaa kee hin beekne Oromoodhaan miti kan sin arrabsu jiru okay saniif Oromoo sin arrabstu Oromoon abdiin qaba nama hin arrabsan Oromoo namni Oromoo jechuun kaayyoo qabdi kaayyoon nuti kaayyoon keenya bilisummaadha bilisoomuudhaaf halkanii guyyaa falmatu jira biyya keenya irratti jechuun biyya keenyaaf malee falmii malee nama arrabsuudhaan miti nama arrabsuudhaaf ammas namni tokko nama arrabsee bilisa hin ba'u bilisummaa nama arrabsuufis hin dhuftu nama qeequufis hin dhuftu nama gargaaruudhaan waan babbareedduu godhuudhaan nama maddii dhaabbatuudhaan nama jajjabeessuudhaan badaa ta'u caccabaa ta'u maaliif akkana godhattee odoo hin ta'in maddii dhaabbachuudha Oromoo jechuun Oromummaa jechuun maddii dhaabbachuudha. Kai nama mucaa tokko qoyanii beekan maal jechuudha okay waan taphattuun see barii namni akkana jechuu jira kun asirratti komentii namaatti turan waan taphattuu seenee maal jechuu jiranii uummanni Oromoodhaa jechuudha saniifuu waan ati irratti waan akkanaa maaliif akkana godhattee maaliif akkana nuti taati waan jechuudhaaf tokko si qeequu danda'a malee isiniin jaala ammas wanni isin irra deebiitiin yaatiin irra deebiitiin taafi aan ummata Oromoon hin jaaladha ani Oromoodha saniif ummata Oromoonan arrabsinaadha jechuudha Oromoo sin arrabstu jee deebisee fi isin hin jaaladha isin hin jechuu jirti jedhin waan jettu kun yaa qaaleewwan koo yaa Oromoo yaa qeerroo yaa qarree ani hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja Oromoo ta'uu kiyyatti hedduun gammada maaliif seetanii namoonni tokko kan naaf dhiphatanii ni jiranii namoonni tokko immoo baalagee kan naan jedhanii jiran maaliif seetanii namoonni sun isa qofa fahaman ana waliin galan naaf hin beekani rakkina kiyya rakkina isaa qofa itti dhiyaatanii rakkina isaa qofa gaafatanii tiyyi ati kijibduudhaan aan jiru garuu immoo rakkina koo gubaa kiyya gubaan aan gubataa jiru dhukkubsataa jiru isaan naan beekne garuu kanaaf jennaan Oromoon immoo laazima namaa beekuu qaba Oromoon namaaf nama walitti hin dirtu ba namaaf nama walitti fiddi malee akkam beekutti jechaadha kanaaf jennaan ani har'as booris isinin jaalladha isinin kabajaa hedduun isin ulfeeffadha ani umurii kiyya keessatti naman arrabsu takka ani namni komentii naa kennaa komentii nama arrabsee hin beeku gabbaa'ee nama emmi kiyya jechuu malee ani waan biraa takka jedheetiin beeku jechaadha ani ndoom innan sodaadhu du'aayi naa godha wanni ani hedduu sodaataa jiru maal seetanii takka jennaan nimmaraadhaa huccuun darbee deemaan jedha gisee tokko hammama seenee kilooreksii dhuguu jedheetiin yoon do'eessattiin argaa jedheetiin of gabbees of qaba jechaadha inna wallahi gisee takka yani ni jiramti of balleessuu jedheetiin yoon balleessi eessattiin argamu caakana yoon of balleessi eessattiin argadha eeka eessattiin argadha muhazeetiyya eessattiin argadha garuu yoon jiraadhee qaamaan dhaqeetiin ulaa jala taa'ee ilaala suuraa isaan ilaala saa rabbiinis immoo of ajjeesuu kiyyatti ani ilma muslimaati na gaafata kanaaf jennaan jiraadhee isa laaluudha kanaaf jennaan nan arrabsinaa isinin jaalladha isallee na jalaa hin tuqina okay ani asirratti maal jechuu barbaada okay Fatiha maal isin jechuu barbaada akka nama tokkotti akka obboleettiitti na laali namni Oromoo tokko obboleeyanii wal jaalatanii wal simaddiin dhaabbadha waan hundaafuu asirratti wal jechuu barbaadu if ajjeesuudhaaf takiin if miidhuudhaaf hiyyaadi maaliif isin nama waa hedduu si eeggata namni isa malee namni biraa ganaa dhufu dhufa beekte wanni beekuu qabdu namni tokko wanni beekuu qabda ummatatii namni tokko jaalattanii namni tokko maal yaada jaalaltii waan isarra dhaabbattu kana booda waan jaalachuu hin dandeenye kana booda nama waan ta'uu hin dandeenye itti fakkaata saniifuu ati kana booda waa hedduu si eeggata waan ta'eef nama qaqqashtii nama hedduu jira qeeroo nama hedduu jira nama bireeda nama hedduu jira saniifuu namni hedduu jira isa qofarratti miti kan jaalatti dhaabbatu
ifajjeesuu waan akkanaa yaadi waa hedduu kaayyoo guddaa qabaachuu qabda kaayyoon kee waan akkanaa waan xixiqqaa kanarratti ta'uu qabu waan xixiqqishaa qooshaa qumbiree kanarratti yaaduu qabdu ati nama guddaadha sammuu qabdaa saniifuu namni hundinuu namni simbeene kan simbeeku dhalaa nafxanyaa baalagee hundii jechuu warroonni bunnaa beetii bulanii maal ta'an dhalaan nafxanyaa guutuun odoo simbeekiin maalummaa kee hin beekin ati nama dhugaan jaalataa waan biraa hin balleessine nin jaaladhaa malee nama arrabsitee simbeetu nama qixxee simbeeku akka ani isii beekutti em jechuu malee nama isii arrabsuufuu ripilee gootee hin beektu takkaa jechuu saniifuu if miidhuu if ajjeesu yaadini mu'aaziin kan si jaalatu yoo ta'e ati akkamitti inni gama kee dhufuu danda'a yoo jette jabaatu qabda sigaleemi jabaatu qabda em jechuu dhiisteetuma bakka sirba takka tokko jira sirba nama bashannansiisu jira waan nama bashannansiisu fa'aa banattee waa hedduu jira waa'ee koomeedii maal fiilmii diraamaa waa hedduu jira koomeedii babbanattee laaluu fa'aa koofaluu fa'aa taphatuu fa'aa yommuu barbaadde sana irratti bilbiltee waan barbaaddu guutu siifin godha akkasitti jajjabaatu qabdi jechuu barbaadeeti waan maaliif ifajjeessu waan akkanaa kana yaadini ati ummaan tantee si barbaadde abbaan kee si barbaada nama hedduu si jaalataa isa qofaa miti nama hedduu si jaalata waan ta'eef akka taatu barbaadu okay nabado ana sii kawta duraan dursee maakii hedduun galateeffadhaa habibtiidha naaf yaaddee saahibni natti dhiyaatu naaf yaaddee rakkina kiyyaa rakkoo kiyyaa nagaafachuusitti hedduun galateeffadhaa intala Oromoo dhugaatii isinii hedduun galateeffadhaa maaliif yoo jettanii Oromoon tokko miidhamnaan ilaaluun fedhu kanaaf jennaan hedduun galateeffadhaa anarraallee waan argattu rabbirraa argatti kanaaf jennaan dhaamsa tokko immoo isiniif hin dhaama maal seetanii dhaamsi kuni rabbii keessan yoo na jaallattanii yoo ummaa qabaatanii yoo obboleettii qabaatanii yoo kan isin dhalte ummaa taatee wayin isin kadhadha du'aa hinaa godha akka inni na keessaa ba'u maaliif seetan mucaan dhakaa sammuunsaa dhakaa ta'ee jira wallaahi nama ajjeeseetiin jira natti fakkaata gizee yaadu kanaaf jennaan isatti deebitaa du'aa isii goona naan hin jedhina isaallee rabbiin jaartii gaarii haa kennuuf buluu barbaada jaartii buluu gaarii qabdu haa kennuuf anaafis immoo akkasitti hiree gaarii naaf haa kennu akkasitti du'aa naa kadhaa malee lakkoofsa isaa fidii feesbuukii isaa fidii ni haasofsiisna hin jedhina hin dogongorina isin amansiisee isinillee akka ana jibbitan isin godha wallaahi mucaan hin danda'amu kanaaf jennaan sammuusaa sammuu miti sammuu abiyyi caala kanaaf jennaan akkasitti isin hin jedha kanaaf jennaan akkasii sammuu jawaar qabaatee har'anaaf naa ture sammuu jawaar qabatee hin jiru itti hin jennu jechaadha kanaaf jennaan sammuu abiyyi qabatee jiranni kanaaf jennaan naafi waa'ee qabatee akka bakka sammuu jechuun akka isin jettee sammuu abiyyi qabaa jettee eka abiyyi maaliif seete abiyyi akkaataa nama fixaa jira miti atuu namaaf nahee ummata keenya akkasitti bitu jechaadha ummata Oromoo akkasuma jedhaati yaada atuu maazeetiya walgaariidhaan garuu atuu sammuu qabaatee akka kanatti ana akkam bootti yaadu jechuudha siniif galee dubbiin maazeen nama fokkotaadhaan jenne bakka sammuu isaa akka ta'ee jira jaalala hin beeku na tuttuqee yaani jaalalaan bakkaan nagahee ka'ee shartaatti jedhee kanaaf jennaan akkasii siniin jedhaa sammuu abiyyi qabatee mucaan keenya rabbiin haa qaqqabuu fi akkasitti du'aa naa kadhaa akka inni keessaa bahutti bara haaraatti inshaallah waan haaraa fidee dhufu waa'ee emmatu hin ta'in. Okay. Ummata kiyya warri as biratti koomantii takka harkeetii nama jechuun nama hin qoqqoodinaadha. Oromoodha. Nama akka namaa fidee maal akka namaa fidee jettanii namni qoqqoodina ani akka obbaliitii takkatti natti dhagahame walii hin beeknu yeroo duraatiif har'a harkuu kiyya wallahi hin beekuni koomantii barreesseetiin karaa tiktookiitiin barreesseetiin piliis harkuun barbaada maaliif akka kana taate maaliif namni na arrabsu du'aa hedduu jettee na bakka akkana haasa'uu ni barbaadaayi ibsatu ni barbaadanaan eetti na hayyamtee fideeni saniif wal qoqqooduu dhiisaadhaan warra jala waa barreessu jirtan ani Oromoo ta'uu isii qofaani
ani nafxanya miti kan fidee dhufee Oromoo dhugaati sanifu Oromummaa isiitiin jaaladheetiin jiranii keessattuu Oromoo shawaadhaan qaali bar okay sanifu akkas jette bakka kun dhaga'u jirtanii awwaan feetu shawaataati feetu argitaati feetu arsidaadhaan Oromoon tokko lama miti okay guta kan yaa carana kani namni fedhi waan biku qabdan ani Oromoo ani ni beetani ani qarree Oromiyaati ani shawamiti ani arsiimiti ani baalenki wanta kamti ani qarree Oromiyaati maakiin jechuun maakiin kan nama hundaati kan Oromoo nama ta'eef guututti ani isiniif obboleetii qeerrootii qarreetii jechuun obboleetii san Oromoo Tookiyee qofatti jechuun feetu shawaatiin feetu waan feeti waan akkanaa kanaan waliin qoqqoodamti ilmaan Oromoo takka sanifu ani maal akka taate isii ara maal taate jeetiin isii maddii dhufee isii arrabsu isii qeequu takiin isirra viidiyoo hojjechuu odoo hin ta'in maal taate gaaffiidha namni nama jaalatu tokko namni okay la nama araba miti sanifu namni tokko namni sammuu qabu namni waa'ee Oromoo beeku namni Oromoo ta'es nama arrabsu as jalatti nama sammuu hin qabne faasii arrabsa sanifu namni tokko social media yemmuu fayyadamu arrabnis waan jiru faarsuunis waan ma jiru waan ta'eef hin yaadinis jechuu barbaada sanifu akka nama tokkotti ani nama Oromoo tokko waan gargaaru qabu feetu waan feetenis ni jebar jaalala maraa isin jaalatte malee waan biraatiin miti sanifu ni jaalatte bakka ni jaalatte wanni biraata kan jiru beeku wanni qabte ni jaalatte bakka wanni beeku qabte jaalatte miciyyoon waan biraati miti sanifu arrabsamuu hin qabduudha bakka arrabsamuu hin qabduudha kan maakiin jechuu jirtu sanifu isinis hundi keessanu jajjabeessuu qabdan bakka jajjabaattee waan isaa kanas akka firaa dhiistu godhuu qabdanii jechuu maaliif namni isa arkate jannata seenaa itti jannata maali nama jechuun jannata maali seen isin amma akka ittutti namni isaa jaalate jannata seenaa itti garuu isin amma miidhama isii kana nagartu isin amma asirra dhuftee akkana godhachuu kana iyyuu kan wallahi ummati kee wanni beeku qabdan namni jaalate tokko akka fedhe meetti gista asirra maqaa isaa guutu dibattee feestaala ushaasha namni itti godhu kana uffattee dhuftee akkama iyyaa oltiif wanni kana gubbara habashaan muudii irra qabatan warroonni nafxanyaa jechuun warri isii hin gahin hundi warri liqimqimii hundi muudii irra qabataa jechuun kana akka irratti qabatan kan goone nuti numa isiis walumaan waltaanee warra wajji arrabsu jira waltaanee qeequ jira silaa namni tokko akkana arra dhufee isii gaafadhee maal ta'e maal jee akkana qooradhee wanni jee isin bira fidee akka isin arrabsinees akka dubbatu kan hin godheen silaa namni hundi akkas godheen isinis if dura akkanumatti gisee hunda hin deemtu if duba deebiti jechuun waan akkanaa kun sirraa hin bareedu wanni akkanaa kun sirraa fokotaa dhiisii bakka akkana namni jaalatee dhabuu waanuma jiruuti ja'anii silaa isii jajjabeessa miciyyoon tun keessa guttee hanqa nafxanyaan guutuun YouTube kanarratti isin dalagatan takkatti hin geessu ture jechuudha ammaan booda garuu akka kiyyetti akkan yaadutti akkan danda'e jechuun cufifatee akkan dandeetti akkan jechuun akkan danda'u takkatti akka isin nama dhugaa bakka nama jabduu takka taate akka waa'ee isaa dhiistee wallee bibbireedu wallee ni jiraan wallee bakka jajjabduu gaa qeerroo koo marroo koo kan jiru jajjabaa namaa jechuun jajjabaadhaa qeerroo koo akka isin jettuun isii godha jajjabaadhaa qarree koo akka isin jettuun isii godha jechuun jaalala keessaa baaseen jechuun waan kana keessaa baasee maaliif isin miidhamu jirti isiniif hin agartu malee hedduu miidhamu jirti namnis arrabsu jira namnis koomatu jira saniifuu as keessaa ni baasaan ani maakii orroon jechuun mu'aaz x kana booda x ta'a jechuun ni gaafadhaaf garuu hin barbaachisuun micoon akka kan taate namni guutuun anka bakka biyyi guutuun isii haasa'u takkatti namni hundi viidiyoo anqatti dalagu takkatti itti kooflu takkatti akka koomeedii godhatanii isii anqa hordofan takkatti laalee usee anqa isiin asirratti as footoo godhattee uno isiin as biratti nama jaalattu huccuu godhattee uffattee as biratti qalasni hin hafnee fi mu'aazoo dhaga'uu jirtaami dhaga'i as biratti akkanatti godhattee jechuudha. Anga kana taatu guututti arkee dhagee use waan ta'eef saniifuu an akka mataa kiyyetti narraa naarinii siin fayyadu siin ja'a siin barbaachisu firraa dhiisii
فري موازو يتجرني أوكي أنا موازو كيكو تنجرو فري موازو ورجتي أنا كيكو تنجرو أنا فرين جدا أني أكا ولتي ديبي أنا أكا تكوتا أني بربادا أكا والجالة أني بربادا أكا والجالة أكا تكوتا أني بربادا كارو نين قافداني سا يوم كان دندوتيس نين في دانا سبرتي جتشو إن شاء الله يا رب جي يوتيوب بناتهم كي وانا فانك أنا يوتيوب أمم بنبي يا رب جي يوتيوب مالي أما سبراني ستيبساني سنكنا ماكي يوتيوب مالي فين بنني يوتيوب مالي فين كواني تاني أنسى يوتيوب بناتي يوتيوب سبسكرايب جو كابو أنا مفلمت تودا سنيفو أنك عندني فيسبوك نفونيس نرى جوبتوس كاربيجي بنات تودا وان برات وانا كنا تبكين فلمت دوانتي ما أقدر ريمبل لا ركومتي يا نمني نما عرب سايادين وان جرو سانيفو أوريتو بنا نجتني يورب بيجي تو يورب بيجي قفن بردا أنسى يوتيوب جل الديموس إن كابوانتي يورب بيجي بردا جيت يادك أبا أكي أما وان سانيفو أما ميجوت أنا كستين ججبي سولفي مدي جراني سنجها دلقا أريك علي داسي لا أريك علي دلقا رابويتن دلقان ترى يمون دلنا كستي لايف سيني واحد دوا سبوتو بك دلقان ترى سويسي في دلقا را كاكا سيني سنجا هاوي نابني جوتشو جرتي هاوي ولا هاوي تين بنافي سنيفو سيني عشان جتني أنا بستكشوا سيني ولا سارتكو جزء عند البوليتيكا سوينا جوني سوينا أرجعوا أكلمتي وانا متى كتكني جرائم ماليو سجلت dhiirri qoy qonin deebisa dhiirri oromoo jaalala hin beeku qoy guutaa kadhaabadhu waan beeku qabdan ani jaalala dhiirsi oromoo jaalala sirriitti beeti namni akka oromootti jaalala beeku hin jiru namni hundi maalifi waan jaalatee fi waan jaalala kanneef kan isiin darajaa kanarra kan geesse sanifu rabbi beeka waan isaan lameen jidduu jiru waan isaan wal dhabaniif rabbiitu beeka an kanin jee jaalala hin beeku fi kanas biram coofige akka isin jajjabaattuu fi akka isin hin arrabsine isas narraan arrabsinaa nama gaariidha nama waa beeku isin hin jechuu jirti narraan arrabsinaa anas nan arrabsinaadha bakka akka isin jetti sanifu beeka dhiira oromoo hin qeeqinaa dhalaa oromoo hin qeeqinaa okay
Okay. Alam mo? Nalalo, narrativa fate masano mwengo. Nalalo, narrativa. Alam mo, sirba kiyani baytani sirban banu zemusla. Alaba Oromo, ibsitu dukana, guyyaa si dhaabbanne gabrummaa raabana. Jirra jirtu. Maka wetu mudumi jani dumu Barat Wangka boling kabawan na boling na bakana yang tumaka boleh ginaing tabu Barat
kan jaalala namni akkanii jiru kan jaalala man bannee feetu jirani ani gaa kan qabsoo waan barbaadu fi jechuun waarta inaartu la inaarwan inaaru ishiin bar qaali bar nabratti qaali taatee jirti bar qarree qaali kaayiroo keessatti galatoon jirtu ummata kiyyaa Abiot kasa na sirki ni putu. Garina raja. Saboro garina raja. Kare ko mati bakata. Kare ko mati bakata. Kare ko mati bakata.
Jabako. Okay, ummata kiyya qaali arra bakka akkanatti kunoo akkanatti daddabarsinee guyyaan isiniin jaha. Bakka akkanatti waan gaariidha. Waan gaarii godhee jeetiin abdii qaba. Goote sirriitti goote. Allah saniifuu waan badaan ittiin fakkaatu ummata kiyya qaali. Isiniin jaalladha isiniin kabaja akkuma beektan sanitti anuma maakii teessanii jajjabaata kiyya Oromoo tiyya qarshii tiyya. Naaf jajjabaadhaadhaan isiniin jaha qabsoon tinya sitti fufti iftuuba hin deebiin gisee hunda anu qarree sinii ta'eetiin dhufaa muwaazee jechuu dhiisee qarree cimtuu jabduu ta'eetiin dhufaa na eeggadha gartee waan isinii jechuu jirtu nama jabaateetiin dhufaa kana booda qarree Oromiyaa jabduu ta'eetiin dhufaa muwaaz jechuu dhiiseeti jettee kana booda akka isin jabduu taatu akka abiyoot kana booda Abi must go kamni la go na jechuuni okay now amma wanni takka janna ABCD je amati ABCD je tikzeunja guta ka wanta ga jannati bana angani itani tikasho daddarbanne male baanu laqay yimas zamblash laqay yimas Lagay yimas ABCD now. Janina. Oh ABCD jeme. ABCD. Lagay yimas this is your ABCD maja. Lagay yimas ABCD. Barbarem kayinaw. ABCD. At batada su. ABCD. Ya abi buchulla. ABCD. Lagay yimas ABCD. Barbarem kayinaw. ABCD. Ya ምድረ ነፍጠኛ ABCD. አትበጣጠሱ ABCD. ሞያ በልብ ነው ABCD. እኛ የኦሮሞ ልጆች ABCD. እናሳያቸዋለን ABCD. ABCD ለአናት አከናን ጃምራ ABCD ለቀይ ይማስ ABCD በርበሬም ቀይ ነው ABCD አትበጣጠሱ ABCD. ሞያ በልብ ነው ለነፍጠኛዎቹ ነው አትበጣጠሱ ነፍጠኛ እንተ በጣጠሲኒ ወኒ ሁንዲኑ ኦኔ አሲኒ መሌ አፋኒኒ ምቲ የች በርባዴቲ ነፍጠኛ ገራይታ አረሊ ሀጁመይታ ኦልታልቱስ ገዱታልቱስ ኦሮሞ ጀለቡልታ ማኪ ጀለቡልታ ቄሮ ጀለቡልታ ቀሬ ጀለቡልታ ወኒ ቤኩ ቀብዱ ከናኒስ ንጃ ወሪና ጅብተኒ ቤካ ከነ ጅብተኒ ወሪና አረብስተኒ ነሚ ሄዱኒስ ና አረብስተኒ ዋን አረብስተኒ ዋን ዋይ ፖለቲካ ሰው ዋይ ኦሮሞ ሰው ዋን ጀብዱ ኦሮሞ ቴፍ ና አረብስተኒ ዋን ብራቲ ፊምቲ ዋን አብይ ጅቡብ አብይን ጅባ ስርና ዋን ዳቱ ስርና ሚሊሊክ ንጅባ ዋን ዳው ንጅባ የቹ አን ጇር መዲን ጅራ አን ቄሮ ፊ ቀሬ መዲን ጅራ አኒ ቀሬ ኦሮሚያቲ ባሌ ስሚቲ አርሲ ስሚቲ ሸዋ ስሚቲ ዋን ዳምቲ አኒ ቀሬ ኦሮሚያቲ ሰኒፉ ቀሬ ኦሮሚያቲ ወኪየቲ ኦሮሞ ተወኪየቲ ነምን አረብሰን አይ ዶንት ኬር ሊሲኒ ጀጅራ ማለት ቢንስ ኦሮሞን ani araba barreetin jira malfi durarra joollummaa kiyyarraa joollee teetiin ozool joollee ta'ul xibgaala gaala እንደዚህ ጋላ ማረጋ kana jecha nuun jecha guddanne waan taaneef nuun jettanii asgeenye waan taaneef arabni ummata oromootiif humaatii miti jechuu barbaadetti maaliif sila arabni nama ajjeese ummanni oromoo arab bikkatti dhumnee jira sila arabni nafxanyaan akka isaan arabsanitti sila arras biran jiru duunee jira jechuu maaliif araba sadarkaa tokko farra jira digrii fudhatanii jiran arabaan jechuu arabni mana hin jaaru arabni nama hin dhaabbisu arabni nama hin ajjeesu saniif wariina arabsitan jechuu saniif akka feetanii na arabsaa itti diyaa footoo tiyyas akka feetan godha akka feetan godhaadhaan nama jabaadha isin hin jaadha ifittiin amanaa ani sabboontuudha ifin beeka ani ifittiin amanaa jabduudha
sanifu arabni nama umana ngodu anif duba nan deebisu fuula dura malee nama duba deemiti wanni barbaad araba miti asbiratti fiddanii rasaasa narra qabdanii ana masodaatu miti abiy mastago abiy yumut abiy duu qaba nama jee isinif deebisu jechu abbaa fedhe ta'us sanifu isinin jaalladha shama nagyaan nutura baay'ee isin jaalladha nama isin arabsuuf bootaa hin kanina nama isin arabsuuf yeroo hin kanina nama isin arabsuuf deebisaa hin kanina yoomillee ta'u uummata Oromoo nama isin arabsuuf deebisaa hin kanina maaliif arabni uummata Oromootiif humaatii miti maaliif ganamni durumarraan si nabra dhaabbatanii ይሄ ጋላ ነገር ነው አረ ይሄ ጋላ ነው ኑንጃን አራው ደንዴ ካፈ ጥቅሱ ተይ ጥቆቴቲ ወይ ጋላ ማከቱ ፈተ ጋላ jechuun arab duraan la safe kun as keessa safe jechuun wanni jo biyyatti are eegalla libs no are eegalla nagar no he eegalla nagar no odoo na bira dhaabbatanii jaan araba oduman bira taa'u oduman bira dhaabbadhuti xoloo godhanii na arrabsanii jechuun sila akka isaaniitiin ummanni Oromoo arraas hin jiru dhumnee jira araba nafxanyaati sila dhumnee sila araba isaaniitiin wallahi Oromoon takka shanyii lafa kanarra hin jirtu akka isaan nama arrabsanii sila dhumnee jira maaliif nama arrabsan araba qofaan beekana nama arrabsu qofan ummanni Oromoo arabaan daraja tokko farra ta'uu qabdan maaliif nuti ripileen godhina nama isin arrabsu sa'aan kanina yeroo hin kanina tuffadhaa bira kuta'anii isaan na biratti tuffadheetiin bira kuta waan ta'eef isaan hundi keessanuu tuffadhaa